Gaaf tokko namoonni konkolaataa uummataan karaa deemuu turan. Isaan keessaa dargaggeessi ganna 24 abbaa isaa waliin ture. Dargaggeessichi sagalee ol kaasee dubbata. Fuulli isaa gammachuudhaan ifeera. Abbaa koo ila mukkeen sun gara booda keenyaatti fiigu jedhee karaa foddaatiin mukkeen ala jiran ilaalee argitee ijoollee muka jala taa'an sana jedha. Mucaan kun afaan isaa walitti hin qabatu. Ilaali abbaa, duumessa sana ilaali. Nu waliin fiigaa jira jedha mucichi. Sagalee guddaadhaan haasaan isaa kan dargaggeessa waggaa 24 fakkaatu. Nama sammuun darbe fakkaata. Ni waca. Sagalee gammachuun guddisee haasa. Namoonni gochaa mucichaatti aaran. Obsi isaanii dhumeet. Abbaa mucichaatiin ilma kee maaliif dooktaratti hin geessitu jedhaniin maraatuutti fakkaate. Abbaan mucichaas deebise geesseera. Dooktara biraa dhufaa jira. Mucaa koo dhaloota isaatii eegalee qaroo dhabeessa ture. Amma wal'aanamee fayye. Yeroo jalqabaatiif arguusaati. Kanaaf gammadee akkasitti taasa'a jedhee deebiseef abbaan mucaa. Namni hundumtuu seenaa mataa isaa qaba. Haala nama otoo hubatin itti murteessuun gaarii miti. Obboleessa koo, obboleettii koo hamma dandeenyetti wal hubachuun barbaachisaadha. Wanti baay'een akka nutti fakkaatu miti. Chaanaalii keenya subscribe, like fi share gochuu hin dagatina.